Nagaan isiniif haa ta'u baga ayyaana waggaa keessanii baga wajjin geenye jechuudha. Ganam fanne kaane egaa cooma muruu jalqabneerra booka dhuguu jalqabneerra jechuudha. Baga geessan hundi keessanii ganamaanii jalqabnee jirra jechuudha. Abbaa kakuu kakushaa wajjin baga geessanii hundi keessanii baga jijjiiramtanii baga bara kana geessan siniin jenna. Keessumattuu dhaalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa biyya lafa fayyisaa addunyaa guyyaa adda ta'edha. Guyyaa araaraa jechuudha. Namni hundumtuu kan itti araaramu maatiin kan walirraa fagaate guyyaatti wal argu guyyaatti maatiin bakka tokkotti sabasabamu jechuudha. Dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baay'ee jijjiirama addunyaa kanaaf jijjiirama biyya lafaa kanaaf kan fidedha. Baga geessanii baga geenyeenna. Egaa akkuma argitan kana coomaan jalqabne jechuudha. Ganamfannee cooma murannaa argitanii kun maal jedhama biyya keessanitti kun qocqoca. Qocqoca. Qocqocaadha. Hin qocqoca jechuudha jiraanii. Kun immoo maal jedhama afaan Oromoodha maal jedhama? Dukkusi. Dukkusiina maaliif fedha maal jedhama dukkusi? Dukkusi tan beekani. Maani? Kakushaan irribaa kaate kuno. Kakuun irribaa mana kaastanii. Argitanii look. Innaa waan hunda darbine akka yaada diinaa akka karoora diinaa osoo hin taane akka nu jennes osoo hin taane akka Waaqayyo jedhetti har'a geenye. Akka nu karoorsetti har'a geenye jirra jechuudha. Kakuun irribaa kaate kuno larrasha. Egaa baga geessanii baga walumaan geenye waaqa keenya galateeffannee gara nyaata keenyatti deemna jechuudha. Waaqayyo jannanni sifatoo nyaata dhiyaate kana eebbisi qulqulleessinu kenni maqaa tokkicha ilma Yesuus Kiristoos. Ameen. Ameen. Kottaga tokko tokko afaan sinaa kaa'u jiraani. Jira tokko tokko afaan keessa. Afaan sin kaa'u? Afaan keessa moo jira? Haadha manaan afaan kaa'u. Achiyoo? Timmoo keessummaa. Isaan koo baay'een isaanii dubartoota afaan keessa moo keessu? Keessummaa rakkoo. Keessummaa rakkoo. Annan dhibna afaan ta'u. Inni afaan naqa baanaan hin barbaadu. Biddeenis kunoo jira bara. No foon diimaa kana nyaanneetu gaa yoo jiran diimate fedheen foon diimaa xalabe anatu xalabe. Xalabe jechuun maal jechuudha? Nutu ajajee jechuudha. Akkasii. Naa jira maanni isa diimaa kutume isaa diimaa barbaadan. Qarandaraa rafaatin. Dhiira nyaata silaayyuu qarandaraa fa'a. Dhiira nyaata maal fayyada dhiirri nyaate qodaa dhugaa ittiin haa bu'aaranii takka dhiira nyaata waan jettee. Dhiira nyaata biyya keenyatti qarandaraa. Maal fayyada? Maal fayyada? Maal fayyada? Waan hin taane maana dubbachiisu. Jira akka kolbanii barbaadeen bar waan dhiirummaadhaaf fayyadamu dhiirummaa isaatiif fayyadamu. Qarandaraa fa'a dhiira nyaataa jecha maa guddanya akkasuma jecha. Kakuudhaaf foon kenna. Kakuun hirribaa. Hirriba. Kakuun harma malee uumaa tokko nyaattu. Kaameraan dukkana fakkaata garuu mul'ata. Utuma nyaati muru jira. Qomee ayyaana waggaatiin nyaanna guma. Kakuu isheenis kunoo jirtis ilaalaarti. Murikaa jira maal nyaadhaan? Harka keetiin nyaatee anumas gushee jechuudha. Kana kunoo jaarsa akkanaa siniif haa kennu. Kan taa'ee nyaadhu siniin jedhu. Kan golaa ol sin gashu. Foon kunoo ilkaan shoo sin gootu jiru. Mucaa tokko sumaatti beekta jira. Dhirsa biyya Arabaatti isin hin gashinetti maa heerumtu tokko. Dhirsaa isin fuudhee kee biyya Arabaatti isin ergatutti immoo maa heerumtu lama. Jettee balaa busti mucaan wayii maa taate? Namoonni hunduu ilaalcha mataa isaanii qaban.
Kanaaf nama irratti murteessuun hin danda'amu. Namni yaada matasaa waan murteeffatu hin danda'amu. Isheen amma dhirsi tokko abbaan manaa tokko erga si fuudhee ama si jiraachisuu qaba malee maaliif si erga biyya Arabaatti? Deemuun fedha ishee yoo ta'u. Fedha ishee qofaas hin beekamu. Fakkeenyaaf isheen amma rakkina injifadhaa jettee deemti yeroo baay'ee. Maaliif asuma taa'ee asumatti injifanna hin jedhu? Ofii taa'ee ishee maa erga? Isheen ikkoo yaada isaa tole jechuu dhabuu dandeessi. Humnaan immoo namni deemu jiru. Humnaan deemamnaan ikkoo adda bahuudha bar jira. Humnaan deemnaan adda bahu. Garuu walii galaniitu kan deeman. Walii galuu isaanii maaltu beeka? Yeroo baay'ee walii galaniitu gaakoo wal ergan. Na akkasidha. Utuma dhirsi quuqamu dubartiin darbitee deemuu dandeessi. Utuma dubartiin quuqamtu dhirsis darbee deemuu danda'a. Yaadni namaa tokko miti bara. Yaada mataa keetiin jireenya namaa murteessuun sirrii miti. Akka yaada kootti jechuudha. Jechuun maajoritii vooti maanoritii raayit kan jedhamu jira. Yeroo baay'ee filannoon caalmaadhaan malee egzaaktii hin jiru miti. Namni hunduu waan tokko hin filatu. Garuu caalmaadhaan murtaa'a wanti sun. Fakkeenyaaf abbaan manaa utuma ishee jiraachuu danda'u. Ani immoo maaliif hin taate dubartoonni hojii hojjetan jiran. Reetu abbaan manaa jiraachisu biyya Arabaa immoo hin yaadamu. Biyya Arabaan jedhee bari jira. Otoo abbaan manaa of danda'ee jiraachisuu danda'u. Yaa biyya Arabaa hojiidha. Isuma jechuun biyya keessa rakkoo hin qabu. Wal faana jiraatu maali? Biyya Arabaas akkoo hojiidha maal ta'a? Kun garuu waggaa 2 waggaa 3 walirraa fagaatanii hin danda'ama. Ani konkoliijii akkasiin kennu. Ani sana mataa kun kennu. Jireenya namaa murteessuun hin danda'amu. Jiraanis ergachuu barbaada jechuudha. Boryoona ergateef sintu ragaadhaan garuu hin deemu. Yoo deeminaan jedhe na cimaadachuu barbaade never ever hin barbaadu. Ni cimaadamu jira. Duraan singilii ta'e cimaadamaan ture. Amma ergin dabilii ta'e no cimaadiin no. Qomana nyaadha oduu aannan qabi. Garuu yaa'u anis akkuma jiraati. Haadha manaa fi abbaa manaa erga wal fuudhanii walii galaniiru taanaan yaada tokko irratti walii galaniiru taanaan inni hidhama namaa fi taanaan sireesii dubbachaa jira. Hidhama namaa fi taanaan maafii mushkil yoo deemtee hojjette jijjiiramadha guddinadha. Garuu nama bozoneedhaaf jettee deemti taanaan nama hin jijjiiramneef jettee deemti taanaan nama hin guddanneef jettee deemti taanaan ofishiis hin guddattu. Bakka mitiira jira. Inni gadi deemaa isheen ol deemti isa isheen hojjettu immoo balleessaa dhufan. Kanaafuu nama cimaa taanaan nama ishee utubee eegu taanaan nama jajjabeessaa eegu taanaan ofiisaallee qansiraatu hojjetaa eega taanaan maafii mushkil dhugaa waqa hiiqa ta'a. Lama ta'anii achi siqu fuulduratti siqu gamaan isaanii hin guddatu. Yeroo baay'ee yeroo dheeraa rakkachuurra immoo yeroo muraasa rakkachuu wayya. Fakkeenyaaf mana kiraayii keessatti umurii guutuu rakkachuurra waggaa 3 rakkatanii mana ijaarrachuu wayya. Mitiire? Kana warri akkasii nama akkasii qabdanii jabeeffadhaa. Abbaa manaa keessan sirriitti jabeeffadhaa nama akkanaa warri qabdan. Garuu warri nama isin gadi deebisu taanaan dammaquu qabdu isiniin jedhaan. Waan itti dabaltu jira. Wantu bakka jirutti jabaatee hojjetatee jireenya mo'achuu irra jira. Yeroon gammachuus hin jira. Yeroon gaddaas hin jira. Jireenya dhala namaa keessatti namni garuu jabaatee jireenya isaa mo'achuu irra jira. Dhalli namaa hundumtuu tattaafatee jireenya isaa mo'achuu irra jira. Yaa galtanii wajjin kun akka jira cooma murtanii sin gurshaa jechuudha. Afaan sin kaa'aa jechuudha. Sinimmoo akka fayyoo mucaa hoosistuu jechuudha. Cooma bicha miti guddaan. Jechuun waan irra jirru hin dubbadhe malee jira waan baay'ee. Wanti nama gammachiisu coomni bichaan nama gammachiisu. Wanti nama gammachiisu waan baay'ee jira. Wanti nama gaddisiisu waan baay'ee jira. Of course. Garuu dhalli namaa jireenya isaa mo'achuun dirqama. Amma taate jireenya isaa mo'atee jiraachuun dirqama. Egaa cooma kana murachaa. Cooma mursiisna jettanii akka naarree jedheen malee cooma muruun hin jibbamu. Yaa gaaf inni murama abshir.
kan qoonqoo waaqa qopheessa oromoon akkana jedhe bara waan nyaatanii oromoo qofa miti bara wangeellu akkana jedha waan nyaataniif yaadda'inaadha waan nyaataniif waan dhugdaniif yaadda'inaadha maaliif waaqni gaafa uume nama kamuu nyaachisee hin uffisas Finfinnee keessatti garuu wanta akkasii hin jiru. maal malee Maallaqa malee yoo jettan. yaa'u harkii hin hojjenne nyaatiin jedhasas jira hojii dirqama ajaja hojii irrattu jabaattanii hojjechuu qabdu jedha bara tigu kanaafuu kana siriin jennaa isin jaallanna isin kabajnaa bara dhuftummoo yookaan asittis galtanii biyya keessan maatii keessa wajjin yerootti dabarsitan isiniif haa ta'u nun barii kanaan osoo laftiin bariin dukkanaan mabraatii xifaara malee aduun alaa'uun baanee bariidhaan jammarree jirra isiniin jenna isin jaallannaa. Ayyaana gooftaa keenya guyyaa dhalootaa Yesuus Kiristoos baga geessanii baga geenye baga walumaan geenye ayyaana gaarii hunda keessaniif kenna. Us.